تعلم ما دي أدلة فتعلم ما دي تأكل هذه من مواد تلفون ما أنا نتجوزين هذا من خيا ما في ترى ما أتمنى كذي أنا نمان سر جارة دونك أبوتي نمان سر خبرجون كابو تجيب رجال كاتو أنا كذا تجيب فيني تقول تبغى تبرا سر تنفورو هاي خود تجولة تنقص الدبي كذا بعد إيها تقدر Garuu immoo jecha jette kana itti boodatti gaabbita. Sheenaa fi eegeen gara boodatti jette Oromoon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما هركف ندا وتتا هدوتتا بتشانل كنيا جلو جيتو نجي كيسن برادا Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirri jirtuu hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanal keenyaa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti gaa salaamtaan teenya ta'onni irraa buqqaate isin hagi sun jecha dhagaa ati mana yaaddoodha deengaddaa hogguun tilbilee yeroo xiqqoo keessa kootti yoo jechuudha. Wallahi akkasii jechuudha hogguun ani mana kiyya dhaqu manguddoo bilbiladhee mana kiyya hulaa dura dhaqu na dura hulaa dura jirti jechuudha. Akka deengaddaa hariin beeku yaaddoo. Kun mana seenii hulaan sii banaa kan hin jiru لا أبدا جت منه خي أما سنة تيمي يا أبدا ولا أول سنة تاكسي بر مخينا نسي في الديوسوني في تشين فقاتني أما سنة أبدا تيمي لا خجيبة يتي خجيبة أكوان قرتي تونكا إذا قرتي نما قرتي شيخ وابيو كتكتي خجيبة نانية تي خاتي كتة لو مثلاً أكا همين يتكون دالتي دي أكا ستي mana keenyallee mana keetti seenuun fedhu olleen seenu faaya olleen dubbisuun jettee diddee deemtee jechuudha. Wallahi hammeenyi dilas akkasitti nuti kana wanni goone jechuudha hammeenyi dilas sana son taane yoo akkuma tasaa yoo ilmaanuma kana keessatti deebite yoo ijoolluma sana keessatti deebite jechuufi kana hunda goone jechuudha. Saniifuu nullee waa garaan murru ammallee itti bilbilleeti yoo hanuma ilmaan keessatti deebite ta'e maaliif nuti kan barbaadaa jirru waan takka isaan jidduu harkachuu yookaan isii waan takka kan gootu fuusan taane dhuguma saniin ijoollee bareedu tana keessatti ilmaan kana keessatti akka deebitee jireenya siidaa bareedaa gartee duraan jiraachaa jirtu kana akka jiraattu barbaanna. Dhuguma saniin yaaddoo akkuma gartan jechuudha ijoolleen namoota hedduu gargaaruudha karaa keessaatiin illee bilbilaanis warreeras jiranii jechuudha gargaaraa jiranidha. Dhugumaanuu an akkanallee yaadne duraan waa hedduu qacollo rakkannaa jeetii yaada ture rabbiif galanni haa ga'u dhuguma sanii jechuudha. Rakkinni maan tan nuti akkasitti qabnu yookaan isaan bira jirullee hin jiru. Kana oguun jiru itti bal'attee jirtee yaaddoon itti bal'attee jirti jechuu kiyyaa miti. Haati ilmaan akkuma jaalatutti ilmaanis haadha barbaadan abbaa caalaa jechuudha. Ani dhuguma sanii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ani yaaddoon akka gartee dubartii biroo fuudhu yookaan ayyadaa ijoollee birootiif akka fidu hin barbaadu. Maal jechuu kiyya seetan dhuguma sanii jechuudha haati manaa yaaddoodha osoo ilmaan keessatti deebitee ilmaanis ni gammadanii uummateenya jaanii ni gammadanii jechuudha. Wallahi mucaan xiqqaan gartan kuni bas abbatti abbaa malee irraachi deemu nama irraachi deemu jechuudha. Nama biroo itti deemee wanti hin jiru biran taphatu. Haadha osoo ta'ee hoo hangam takka akkasumatti hedduu gammadaa jechuudha. Saniif garuu nuti ammaan tana yaaddootti fuudhuu yookaan yaaddoo kana fuusisuu dadhabneeti miti. Akkuma gaa nama fi torba garagalchan jaanitti haadha manaa yaaddoo tana itti bilbilee irra deebinee akka isiin galtuuf booddee inni yoo fuudhuu barbaadees isii yoo jiraattes nu fuudhuu danda'a. Afur ayyamee fi garuu ammoo saniin duratti gammachuu ijoollee tanaatiif gammachuu keessaafuu mucaa xiqqishee kanaatiif jechuudha. Akka isiin galtuun barbaada. Saniifuu gaamee dheengaddallee jechuudha hedduutu akkanatti aartee isin natti aartu isaanii sitti naaru tokko tokkorra wayyaa ta'uu qabna jee waan hin yaadu jechuudha. Saniifuu mee arraan tanaas jechuudha yoo hanna jalaa qabdu ta'ee bilbila kiyyattiin bilbila itti dho'eetiin jechuudha waan isin jettu waliin dhageeffan hanga xumuraatti nu faana tura. Egaa hordoftoota hojjettoota keenya mee gaariin nuti hamtuu nuti isitti hamtuu fakkaatti nuti immoo toltumaa fi mee inshaallah waliin dhageeffan. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa fayyaadha. Garuu nuti maal si goone kanii fi dheengadda dhufteetuma makiinaan si fiddee taaksiin makiinaan si fiddee osoo isiin gommaa bikkasanii garan galchin akkamiin namni dhaabbatatti waa nama gaafata. Duraanin taajatti si gaafata siin jedhu waa dhaabbatatti si gaafata eetin dhufeemi asii si jibee moonaa fakkii. Hai.
ati jechuun an sikki jibuu akkamiin beeyta ati tonqaa jedhamu ati sheekha kanii fi waan nan aha ammaal jeen sikki jibe jechaahu salaamtaa osoo hin danfixatini maaliif na yaamte maal jettee akkasuma kaatee qotte kijiba kiyyaaf hay waan hin siyameef duuba nuti maal si goone manni keenya maal si godhe faayoon maal si goote ammaalin si godhe waan nagoota ni beeksanii fi akkaataa akka lama jeesi takka irraa isin yoo galu beekamu akka beekan. Jechuun rakkoon qabu yoo akkas jettees takka irraa lamarraa yoo galtees ka maal si goone nuti. Jechuun ammaaf oguunii fi naan akkasitti dubbadhu sharrii si fakkaachuu malti garuu immoo boodaaf si heerumaa fi. Khayriin ammaaf wal jirtu takka jirtu khayriin ammaaf wal taatu barbaadamanii. Hai dhuguma sanii ati imma dardara bareedaa kanarraa manuma arabaa kateessee dalagattee turre si wayyaadha. Na wayyaadha. Hai maalleenyummaan akkasi fiddu sun akkamitti gootaa maal itti goota? Akkamitti godhaan bareedu godhatan maal isin hin gahe? Tayyib waan feetetti goota san rakkoon qabu garuu hai duuba namni akkuma kee kanatti haa dhufee waan kanaafiin dhufee waan saniin dhufee maal godhu jirtanii maalirra jirtanii namni namallee hin gaafatu. Ani waan isin reessan maaltu mana kaan fayyadamanii jirtanii maaltu nana kan ilmaan kiyya kan hin barbaadu deemu malee waan isin reessanii waan jireenya kan maaltu nana kenna. Tayyib yalla yoomma tana booda garuu yaaddoon ilmaan fudhatee jechuun gara biroo deemees raajuu jettee raajuu maaliif natti bilbileen jettee hin qaqqabatin. Waan takka hin qabatu ilmaan kiyya duraanuu kijibaa yoo jirtan kijibaa kan jedhani wanni takka wanni fuulee afaan takka deemuu danda'u jiru. Dandee jiru haala dandee biraa jijjiirachuu hin danda'u ilmaan kiyyaan. Garuu anis. Waan takka xiyyaadina waan takka illee xiyyaadina afaan takka ilmaan kiyyaa jechuun yoo sungaa yoo murtiin sirra jiraatte beekta jechuun akkanallee ati aartee akkanatti haasawitu kanatti ana aaree sitti haasa'ullee wanti hin qabu fedhiin qabu maaliif ana akka obboleettii takka waan si yaaduuf hanga ati kanatti aartee haasawitu kanallee ogu takkallee wanti keessa galee miira keessa galee sitti haasa'utti hin jiru haasa'u tokkollee ati garuu ragaa jettee natti haasawitu. Balleessitanii laayitanii waliin geessanii maal ragaa jettanii waan feetasanii maal fitanii akka feetanii haasa'aa na gaadha. Nuti maal wanni balleessine takka hin jirtu barra. Dubbii guutuu waliin laayitanii maal feetarree. Tamam garuu jechuun amma yaaddoon sana booda dadhabatee jira hogguun akka laale khalaas jechuun ijoolleen ammaan tana hedduu takka cinqaa jirti ammaan tana nuti itti jechuun ilmaan waliin bareedanii isin lameenis walumaan bareedanii akkasuma ilmaan illee isin faaya keessanii beekta. Waan akkanaan jiiniiti adda addatti jiraachuu hin shaakalin garuu immoo yoo duraan miira keessa jiraattee haasawaa akkasii haasawaa jiraatte amma immoo garuu miira keessaa bahi haasawaa bareedaa natti haasa'ee ilmaan keessatti akka deemtuun barbaadan. Waan takka haasawaa bareedaa natti haasawaa ilmaan deemuu hin barbaadu ilmaan kiyyaadhaan ga'u. Dadhabnaa ilmaan kiyyaadhaan ga'u hin jiru. Wanti taanatti fidee olii qaxoofuuf hin jirtu. La ati sanun irraa yoonii fi mana deebitee taaniif taan inni. Manni itti deebisaa? Mana keeti kaa? Manni qabu mana kamiin qabu mana dhalaa meeqatti fidee olii sharchaarii godhu mana qabu mana osoo itti fadhii jemmane. La jecha akkasiin jeeniiti sirraan eeggamu. Akkamiin irraa eeggamne isarraa eeggama inni akka banan eeggatan ta'isaa beekaa takka fidee dhalaa ishee keessatti kafare walii gaxoofa. Jechuun akkasii mitiiti ati hundumaafummaan tana deebii manatti akka inni tanaaf fidee saniif fidee sunis hangam takka akka dhugaa ta'e waan addan baafataniif waan namni sitti himeef akkasiin jeen yoo ijjateetiin agarte malee. Ijjaati jaaraan kumatti jiru maali addunyaa kana akkasitti jirtanii na qofa harka jira addunyaa guutuu harkaa bolee jiru. Maal sanaan ijjata qabuu feetanii tabiraa jidduu na gootan hundaa'u. Ajaa'iba eessaata. Yalla. Haadha mana kiyyaa. Maal feetame ati mana keessi. Ani namaan sirra jaaladhu hin qabuuti. Namaan sirra kabaju hin qabu. Tajiba dhugaa fakkaatu kan akkana tajaajilamtii tokkotti biroo. Tabiraa sirratti hin fuudhu. Hayyee. Kottuuti ijoollee tana keessatti deebi.
كان ما أدري ما تقدر ما لك تجيء تبيران بورو في جنيه ويت ما بتدري إنك من هذا مكمل eenyuun fide لا جدي بنا هجر سمعنا ويتكملوا no dogoggortee jirtan dhalaa takka illee hin finne taanumatti dheengadda arrabsituu arrabsitee sanillee silaa dhiifama gaafattee bareeda ture كان ديفا ماشي كان بدأ كان نبغى بيله جل كان أبغى 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 laagaa akkasitti yaadin sun nama rakkata damcayyooni أيوة كان نبغى بيله ساعة نبغى بيله نوراني في نبي نسلي من موياسمين جدا نبغى بيله نوراني تجاتي ستارة كذا talamaffaa dhufte immoo nasiraat deebise duraanillee si dhaabisee nasiraat deebise ani نعتبر بعدين تقدر نعتبر بعدين laa ayyoon fuudhee taniin fuudhu ishiin qopheeffadha malee tan mana naa dhuftuu fi tarakkoo keessa baaseen fuudha. Ammaan tana waan tokkos jechuu barbaade man. Waan tokkos jechuu barbaade malee sitti illee bilbiluu dhiiseetiin jira. Gaafaan an fuudhee rakkataa ta'e. ما كنا ركزه Ijoollee tanallee dhuftee ilaaluu dandeessu yeroo sana. جوالا سيكتي فرودلا لودي سيتيمي كارجا مين مفروض ما كان لا كتي جوالا سيفرودلا Atiin tun namni akkuma aaree sanittaa maalati qoy aara waliin duute moo maal? أرو دوتي ماما لا أرى يجتنا بوليسي وريجلاجي لا تاسي جينا في منا كذا شركاري كوكبا بيتو مسلم ما شاء الله عليه Ammaan tana duba mee karraa xumuraati irra kan si dubbaddan si dubbachuu illee dhiisee. لا تقولها تيجي تقولها Ka xumuraa أيه kootu ijoollee tana keessatti deebi'adhu. بايجي منا يجي كيسا Ani isin bahu أتيس كورة توتي وليمبها atis jaartiitii yaanillee jaarsa keeti. Kootu ijoollee keessatti deebi'i. jaarsi nama gumaa dhalaa taa'ee kan mana keessa sharchaatu ofuun qabu. Dhalaaniin oofaatii kalaa dhiifama naa godhiitii kottu. Mana inni dhiifama si godhu. Waan hin dhalaa mana fideef. Gadda yuutuubii sirriitti filachuurra yuutuubii filateetti har'aa sana ammoo tara dhalaa mana keessa sharchaaree olii qabu jirtu kun yaa filee yoo keessa tilfoon muka jettu irraa harkaa yeroo kan tilfoon fayyadu dawwalii jennee jiraachuu kanaan. Inni ati miira keessa galteeti haasa'u jirta ani immoo haarallee sitti hin qabu waan ati haasa'u hundaafuu. Aloonni haaraatti qabu. Jechuun ati yoo aartee san nama sitti haaruu miti hundumaafuu mana keessatti deebi'iinsi jira kunoo abbaan manaa keessatti akkuma dhageessu kana dhiifamaan si godhaa deebi'ii wanni dhiifamaa dabareen jirtu. Dhiifamni namaa godhu atiin gaafaan nama waraanaa eegalama akkasumas hin jiru dikkalaa. Dhiifama kana waan goone sheexaana qofa. Hayi. Gaafa rakkoo nama jiraa. Hayye. Kalaas waan hin balleesse laal waan hin balleesse badii kiyyaaf waa hundaa'u dhiifamaatii gara ijoollee koottuu akkuma duraanitti waliin jiraannaa waliin hojjetannee waliin guddannaa. Ka xumuraati kan inni asiif bilbilu jiru. Hayyee saada. Gootan aarii raajulleen ka xumuraati irra. Saada. Raajulleen ka xumuraa si bilbilu jira irra. Na dhagee. Garuu immoo jecha jette kana itti boodatti gaabbita. Sheenaaf eegeen gara boodatti jette Oromoon akkuma ati nama maaktee gaafaan nama diraadhaa eegeen nama naasiin jette sanitti faayoon itti fuudhuudhaaf yookaan yaaddoo fuudhisuudhaaf qophooyitee jirti. Akka booda waan takka hin dubbanneef jecha kana siin jechaa jira. Ahaa mana galii jechuun. Yallaa hayyeenis takkuma tafuusu yaanuuti. Cufte. Cufte. Tiifnume. Halas. Ziyaada taati. Akkasimi. Dhuguma saniin jechuudha saadaan miira keessa galtee hedduu takka lolaa jirti. Yaaddoolleen kaniif haala kanaan dhiifama gaafatee anaa badii qabaa yoo niif badii hundumaa naaf fudhata kayyeen diddee jirti. Daawwattoota hordoftoota keenya namoonni baay'een haadha mana keetii dhiifama gaafadhuuti akka isin ijoollee keessatti siif deebitu taasisina jettan. Amma waa hundaa'u dhiifama naaf godhi anaaf balleessee kan balleessaa qabu anaan jedheen. Sillee barbaadu furtuu naa kanniiti ijoollee kiyya keessaa bahi mana kiyya keessaa bahi ittiin galadhaa ijoollee kiyya ni guddifadhaa jette. Kun hin danda'amu.
Wanni namaati miti. Aywa. Kana waan ta'eef akka daawwattoonni isin naan jettanillee kunoo godhee hin diddee. Viidiyoon tuni tokkoffaa ragaadha. Ragaaf ta'isi garuu faayoon dhuguma saniin yaaddoo fuusisuudhaaf itti qophoofte jirti. Ittillee bilbilinaan jettee beektaa isii. Fi kabajamtoota keenya jechuudha. Haala kana fakkaatu ture jechuudha. Waan nu dhageeffattaniif waan nu hordoftaniif baay'ee galatoomaa.